Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu keenya immoo kan bal'inaatiinis gaa walitti deebineeti jirra. Daawwattoonni biyya jaalatamuuf kabajamoo amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti deemneeti jirra. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan Somaaliyaatti argaman hedduun isaanii namoota 8,000 ol kan ga'an guyyaa irraantanaa isaanis nageenya biyyattii eegsisuu irratti tarkaanfii cimaa akkaanii fudhachaa jiranis beeksisanii jiru. Hojii kanaanis immoo gaggeessaa isaaniitti waliinis akkasumas haala jireenya ittiin jiraachaa jiranii fi akkasumas diina Somaaliyaadhaa Alshabaab kan jedhamuun beekamu irraa itti dhorkaa jiran gara isaaniitiinis kan mul'isan ta'uudha isaaniitis beeksisanii jiran. Akkasumas ammaatis dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii wajjiniin deeggarsa Somaaliyaadhaa UNESCO kan taasisanis akkasumas hoogganaan gara Somaaliyaadhaatti kan ta'e Muhammad Diyaaloonnis sadarkaa qophii loltummaa isaanii sirna sakatta'amee ta'eenis akkaaniif itti fufan jechuudhaas gama isaatiinis ergaa guddaa dabarsee jira. Haaluma kanaanis sakatta'iinsa taasifameen loltoonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa yeroo hundaafuu biyyattiidhaaf nagaa isaanii eegsisuu keessatti uummata tokkoffaarra jiruu fi uummata jalqabarra jiru ta'uu mirkaneessanii jiran. Biyyi ollaa Itoophiyaa kan taate Somaaliyaa yeroo hedduu nagaa dhabuu isiitiin wal qabate biyyoonni Afrikaa hedduu itti oofaa jirti jechuudha. Itti gaafatamaan to'annoo fi hordoffii kallattiidhaan jechuun kallattiin isaan hunda waliin kan deemaa jiran ta'us seektara afuritti kan ba'an Shaambal Taaddasaa Yilmaatii fi Inspeektara bakka bu'aa isaanii kan ta'an akka Afrikaattis tasgabbii fi deeggarsa Soomaaliyaa UNESCO irratti kan hundaa'an qabeenya hunda isaanii irrattuu bakka sadiitti adda baafamuudhaan isaan sadeen kun haala biyyoota sanii irratti kan qoqqoodaman ta'uu mirkanaa'eeti jira. Oduuwwan haala adda addaatiin kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Soomaaliyaa keessatti hojjechaadhaatis kan inni jiru. Kaayyoon sakatta'iinsa kanaanis dirqama ergamaa fi akkasumas dirqama isaanirra itti kennamee fi diina biyya san seenu hunda irraa duubatti deebisuu irraattis tokko kan ta'edha jechuudha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa haala kanaan hojii isaa bareechee itti fufaadhaati kan innis jiru jechuudha. Yeroo hedduudhaaf taanaan wanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duratti Soomaaliyaa illee seenee haala nageenya biyyattii tasgabbeessaa jiru hin jiru fakkaata jechuudha. Kana itti aansuudhaan immoo hoogganaan warraaqsa paartii biyyaalessa Itoophiyaa kan ta'e hidhameeti jira jechuun dhagama. Obbo Yeshaaw Asaffaadhaa to'annoo jala oolfamuun isaatis dhagameeti jira. Kun yoo miidhas kan jedhu waliin ilaalla. Paartichi ibsa kanaatiin jechuun paartiin isaanii ibsa baasanii ukkaamsuu mootummaan lammiilee karaa nagayaatiin socho'an siyaasaa gaggeessan irratti raawwachaa jira jechuudhaan paartiin isaaniitis haala kanaan wal duraa duubaan dabarsaa jira jechuudha oduu kana oofanii. Paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa itti dabaluudhaan gocha kana paartii biyya bulchuu fi akkasuma qondaalota mootummaa halkanii fi guyyaa filannoo baraddisaan haqaan kan gaggeessan irrattidha jechuun paartiin kunis haqa isaatiin ibsa baasaa jira. Ibsicha kaleessa to'annoo seeraa jala ergaaniif oola jechuudha. Obbo Yeshaaw Asaffaa dabalatee gaazexeessitoonni namootaan siyaasaadhaa akkasumas kanneen filatamtoota mirga namoomaa qabsaa'anis lammiilee qulqulluu ogummaa eenyummaa isaanii irratti bobba'an mara mootummaan to'annoo seeraa jala oolche jechuun isaanis itti oofaati turan. Haaluma kanaan immoo dura taa'aan paartii Zeemaa duraanii Yeshaaw Asaffaan kanaan dura Jimmata Caamsaa 23 bara 2016 jeequmsa kakaasuudhaan shakkame poolisiin to'annoo jala ergaanii fi oole jechuudhaan jirri nafxanyaadhaa haala kanaan isaanis itti fufaati kan isaan jiranii naamsa hedduutu wal duraa duubaan Zeemaa fi balaagalaa kanarraa naamsa biraa jira. Yeroo sanatti haati warra isaanii kan taate Aadde Muluu Barahaan poolisoonni uffata siviilii uffatanii Jimmata galgala sa'aatii takkatti karaa mana keenyaa dhufuudhaan gaaffiidhaaf barbaannaa jechuun isa gaggaafataa turan jette. Erga gaaffii kanaafis isa gaggaafataniin booda achi boodaan deebi'anii isa fudhatanii deemanii jette. Yeshaaw Asaffaan jechuudha yeroo sanatti hidhaa torbee tokko booda waxabajjii takka bara 2016 mana hidhaatii bahuun isaa ni yaadatama jechuun dubbatamaa jira jechuudha. Hoogganaan paartii kanaa ergaaniif to'annoo seeraa jalaas oolfameetiin booda paartileen isaaniitis haala kanaan oduu isaaniitis wal duraa fi duubaanis kan gadi lakkisaadhaatis jiranii jechuudha. Kun immoo ergaaniif kan ta'amullee ta'us haalli isaan ittiin deemaa jiranii fi wantoonni adda addaa kun guutuun Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan haala nageenya buutirraanis kan ka'edha jechuudha. Hayyee gamee gara biraatti yooniif ilaalle Soomaaliyaan fi Masrii gidduutti haala gamiitu jira. Soomaaliyaan deeggarsa cimaa jechuudha Masrii irraa argachuudhaaf eeggachaa jirti. Viidiyoonni isaanii guutuun
haaluma kanarraa kan ka'e immoo Soomaaliyaanis haala waraana isaanii itti cimsatan irrattis itti fufaadhaati kan isaan jiranis. Garuu immoo Masriinis gara isaaniittis waraana erguudhaaf kan isinis qophii irraa jirtu. Garuu immoo waraana isaan ammaan tana ergan kanaan duratti jijjiiramni haalli jiru maali kan jedhutu jira. Masrii fi isaan gidduutti wanta adda addaatu jira. Masriin immoo yeroo hedduufis loltoota isaanii kana akkaaniif loltoonni gara Soomaaliyaa deeman yeroo hedduu wal duraa duubaan gaggaafachaa turanii amma immoo carraa itti argatanii deemuudhaaf akkaaniif itti qophaa'an irra jiran jechuudha. Dhaamsa isaanii kanaan duratti Masriin yeroo hedduudhaaf gaggaafii isaan gaggaafataniin arraan tana waraana guddaa qaban guutuu gadi baasanii meeshaa adda addaa kana qopheessanii jiran jechuudha. Haala kanaan dirooniidhaa fi helikoophitarii xiyyaara garaagaraa Masriin qopheessitee erguudhaaf deemti. Kun egaa immoo oduu ajaa'ibaati jechuudha. Kana itti aansuudhaan immoo Soomaaliyaan Turkii irraa deeggarsa waraanaa meeshaa osoo hin taane nama leenjii fi kanaafis warreen bishaan isaanii akkasuma ulaa galaana Soomaaliyaadhaa humna lama itti argamu eegan hedduu akkaaniif wanni gubatuu jechuudha kan leenjistuufis qophaa'aniiti eeggachaadhaa jiran. Guyyaa irraa kunis Turkiinis akkaanis eegaluudhaa deemtu kan kanaatiif karoora irra jirti. Akkasuma namoota hedduu hoogganaa waraanaatti waliin achirratti argamaniiti jiranii haala gaarii ta'een isaanis itti fufaadhaati kan isaanis jiran. Namoonni hedduun immoo haalli Masriin keessa jirtu fi Masriin tarkaanfii isiin afaan tana Soomaaliyaadhaaf qabduu fi haala viidiyoowwan adda addaa itti agarsiisaa jirtutti biyyoota hedduu ajaa'ibsiisaa jirti. Taateen kun immoo waan ajaa'ibsiisoo ta'ee haala ajaa'ibaa ta'eetiinis nama hedduu ajaa'ibsiifachaadhaatis kan jiru. Masrii yeroo hundaa'u arraba osoo hin jennee wal duraa duubaan wal deddeebi'aa guddatanii mootummaan Soomaaliyaatii fi isaan gidduutti walii galteen isaanii jajjabaachaadhaatis as gahee jechuudha. Kana irratti immoo aansee gaazexeessaan EBC kan duraanii du'aan addunyaa kana irraa boqochuun isaatis dhagahameeti jira. Gaazexeessaan kun hundee isaa gaazexeessaa qofa osoo hin taane nama miidiyaa kanaas hundeessee yeroo hedduudhaaf irrattis hojjechaa ture. Muummichi ministeera Itoophiyaatis immoo gadda itti dhagahame ibsaati jira. Walga'iiwwan gamtaa Afrikaatti wayita dhiyaatanitti lubbuun isaatis darbuu kana irratti muummichi ministeeraa gadda guddaatti dhagahame waliinis ibsaati jira jechuudha. Walga'ii addunyaa walga'ii gamtaa Afrikaa guyyaa irraa taanaa achirratti taa'ame irratti maaltu hojjetame kan jedhu waliin ilaalla. Walga'ii gamtaa Afrikaa kana keessatti wantoota adda addaatu jira. Kana irratti Jibuutiin maal jetti? Jibuutiin bishaan Itoophiyaa irraa argattu bishaan qulqulluu ta'uudhaa fi bishaan bareedaa achirraa akkaaniif argachaa jirtu himanii walga'ii kana irratti ministeerri dhimma hajaa alaa Afrikaa hundaatiif jechuudhaan dhimma garaagaraa irratti gaggeessanii dhimmoonni alaa garaagaraa kan Finfinnee galan kanneen keessaas duree dhiyeessanis bishaanii fi sirnoota eegumsa qulqullina nageenyaati. Haala bishaaniitii fi haala sirnoota nageenyaati. Ministeeronni dhimma hajaa alaa gara biyya meeqaatti ergaman gara Itoophiyaattis galanii kan isaan turanidha. Kanneen kanatti uffatan jechuudha. Namni maricha kana walga'ii kana irratti ajandaawwan yaa'ii hoogganaa gamtaa Afrikaadhaa 39ffaa dhiyaatan irratti raggaasisee jechuudhaan eegaman. Kana maleedhaas manni marichaa ajandaawwan koomishinii bakka buutotaa fi akkasumas dhaaba gamtaa Afrikaa 51ffaa sadaasa 20 bira 2018 mari'atanii kan isaan jiranidha jechuudha. Marii kana irratti wantoota adda addaatiitu ta'ame. Manni marichaa immoo gabaasa dhaabbilee gurmaa'insotaa fi akkasumas Afrikaa irratti qoreewwan gabaasa hojii raawwachiiftuutii fi akkasumas hojiiwwan raawwachiisaa garaagaraa kan achirratti mul'isaniiti kan isaan turanii. Garuu immoo manni marichaa gabaasa dhaabbilee kana gurmeessuudhaan waan adda addaa qabachiisamudha. Kana irratti immoo ajandaawwan 2000 fi ajandaawwan 263 hanga saniitu achirrattis dhiyaatee jechuudha. Kana irratti immoo guyyaa irraa maaltu achirratti taa'ame magaalli Finfinnee immoo wayita hooggantoota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa argaman kan dhiyaachaa jiranitti magaalli kunis cufameeti kan innis ture. Motorri tokko akkaaniif isaan keessa hin sochoone Finfinnee keessa motorri tokko akkaaniif hin sochoone godhachuu bulchiinsa magaalaa Finfinneetis namicha keessa motora saayikilii jechuudha tokko achirra sochoose. To'annoo sirraa jala akkaaniif ol godhanii walga'iin gamtaa Afrikaatis gaarra haala sanarraa oolee jechuudha. Magaalota kanneen keessatti garuu seenaa hedduu fi wantoota adda addaa guutuutu achirratti argame. Biyyoonni hedduunis guyyaa irraan tanaa kan achirrattis argamanidha. Biyyoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen achi keessatti argaman keessatti kan hedduu maqaan isaanii yaamamaa jiran ministeera dhimma alaa Afrikaa Kibbaatii fi Ganshilaas Seenigaalii fi
Toogoo fi Rippaabilikaan Afrikaa Giddugaleessaa fi yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 33ffaa walgahii idilee raawwachiisanii gamticha 48ffaa irratti hirmaachuuf Finfinnee galaniiru. Kan jalqaba galanii Finfinnee seenanirraa jechuudha. Dabalataan immoo ministeera dhimma alaa Taanzaaniyaa fi Laayibeeriyaa akkasumas ministeera dhimma alaa Rippaabilikaan Dimokiraataan Koongoo Finfinnee galuudhaan ministeeronni kunneen warreen ture dursoo boolee idil addunyaatti warreen simatamanidha jechuudha. Daawwattoota kiyya kumaan kana waliin turtanitti laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan chaanaala keenya hanga xumurichaatti yeroo hedduu bisa kan waliin turtan abdii guddaa qaba.